Jaalala hin jiilanii fi malee habiibii guyyaa meeqa jaalalli qalbii si cabsite, guyyaa meeqa onnee si madeessite, guyyaa meeqa halkan guyyaa sitti fakkeessite, guyyaa meeqa jiruu sitti hadheessite, guyyaa meeqa namarraa kophaa si foote, guyyaa meeqa hojii si gachisiiste. Obsi biroo guyyaa tokko nama jaallate wajjin ta'uu keen oolu. Ati waan gaarii yaadii nama gaarii wajjin jiraatta. Obsa qabaadha. Nama tokko gaafan ani si jaalladha, si amana, si malee hin qabu jettee itti himtu, inni sitti boona, si tuffata. Akka waan ati nama jaallattu dhabdee isa qofa jaalattee itti fakkaata. Akkasii miti obboleessoo dubbiin. Jaalatamuun kabajamuu akka ta'e beektaa? Akka jedhe warri durii, namni ulee jaalalaatiin hin dhahamin jaalala namaaf beekuu hin danda'u. Kanaafuu jaallatan. Namas hin jaalanne yoo ka jaallattu taate jireenya kee guutuu keessatti gammachuun argattu. Jaalallee gam tokko hedduu rakkisaadha. Namni ati jaallattu suni akka ati jaallattu yoon hin beekne kophaa kee gubatta. Yaanni jaalalaa kophaa keessa rakkisa. Gammachuu ijoollummaa keetii, gammachuu dargaggummaa keetii, gammachuu jireenya keetii sirraa fudhatee deema. Nama jaallatu yoo waan beeksisi. Akkas jedha warri walaleessu. Simbirroo barii deemtu akkam bareeda waccisaa. Yaanni jaalala keetii namii dheedafinaa kootu barrisaa. Namni jaalalaan deemuu miidhamaadha. Jaalala keessatti miidhama hedduu jira. Kanaafuu obsaatii wajjin jiraadha isinin jedha. Galatooma. Gara laafummaan kee namoota tokko tokko biratti wallaalummaatti fakkaata. Ati hiriyoota keetiif yeroo hedduu dhiphatta. Rakkinni isaanii rakkina kooti jettee qoodatta. Garuu akka carraa gaafa ati rakkatte nama tokko kan si bira dhaabbatu dhabda. Rakkoon kee namoota hedduu biratti isaaniif gammachuu ta'ee mul'ata. Garuu bal'inni kee immoo namoota tokko tokko biratti gadda ta'ee mul'ata. Biroo ati fuula kee nama hundaaf kenni malee garaa kee nama tokkoof hin kenni. Ati yoo guddattes namoota biratti hin jaallatamtu. Yoo dhabdes namoota biratti hin jaallatamtu. Sababiin isaa maal akka ta'e beektaa? Kama ati yeroo duraan yeroo harkaa waa qabdu isa bira dhaabbattu, yeroo rakkinni isaa isa bira dhaabbattu, gaafa ati takkitti dhabdeen akka waan ati duraan isaa waan godhaniitti si balaaleffata, si jibba. Akka waan duraan takkaa isa bira hin dhaabbatini, akka waan duraan takkaa isa hin gargaariniitti si jibba. Silaa hiyyeessi duruu hin jaallatamu. Mee jechaan ammaan siin jedhe kana hin agartaa? Yeroo hiyyeessi tokkoo fi dureessi tokko alaa ol seene wal biratti isaan ilaali. Madaalli dureessatii fi madaalli hiyyeessaan ilaaltee irraa argita. Akka jedhe hayyuun tokko namoota sin hubanneef garaa kee laatiin gaafa ati dhabde si biraa hafa. Akkuma manni namaan tolu qabeenyis jaalalaan tola. Qabeenya jaalalli keessa hin jiraanne akka mana namni keessa hin jiraanneeti. Manaa fi amala abbatu sirreeffata. Yoo amala qabaatte umrii kee guutuu gammachuun jiraatta. Warri gammachuudhaan waliin jiraatu maal waliin jedha? Halkaniif guyyaa si yaada loosha onnee mootii, silaa si fudhee badaa akka aadaa kootii. Deemus nan deemsisu si malee galman gahu, taa'us nan teessisu rafus dharraan bahu waliin jedha. Yoon amala qabaatte nama kamuu wajjinuu jiraatta. Rabbiin amala gaarii siif haa kennu.